Nutis akkuma keessan qimamata mana madaamiiti. Akkuma isin hubattanii fedhii irraa kanarraa barumsa guddaa akka argattan baay'ee akkasiin fayyadu waan abdii guddaan qaba. Keessattuu warri qofaas jirtan warri lama sadis taatanii hojjechaa jirtani yeroo keessan eessatti akka dabarsaa jirtan rifeensa keessan haala kamiin akka kunuunfachaa jirtan dhaabni garee giruuppiin keessan oolmaan keessan eessa akka ta'e maal akka wal barsiisaa jirtan waan walirraa barattanis ogummaa akkamii akka qabdaniif ogummaa maal akka waliif kennaa jirtan yaada keessan koomentii irratti akkasiin nu barreessitanii sineenna warri qofaa keessan immoo hojjechaa jirtan ko'ummaan kokkeetti na qabdee haalli naaf hin mijatu carraa kana qopheessitti fayyadamu walumaa gala isaatiin qabu daa'iman guddisaa madaamiin kunaaf taatu miti kushiinaa keessan hojjedhaa eessan jiraa jettan akkuma yeroo hunda isiniin jedhu koomentii keessan nan dubbisa sana hundaa fi deebii guutuu kan qabatee jirtuu nagaa keessanii hordoftoota Kebeki ofishaalee nuti nagaa keenya har'a qofaa koomitii lama taanee guddinyaa wajjiniitiin dhumniitu jira. Akkuma beekamu egaa biyya naannoo jiru baay'ee qorratu gannatu galee jira akkuma isin argaa jirtan shafaafana dhiisii jira. Haara taatanii warri dhuftanii sabiskiraayib gochuun ergamisiisa taatanii booddee chaanaala kana jajjabeessa viidiyoo laayikii gochuun eegala. Akkasumas immoo sabastaayitiin keessan yaadni keessan ammallee koomentii irratti barreessuudhaan waan beektan ogummaa qabdan barumsa qabdan yeroo keessan eessatti akka dabarsan kana godhi kan jettan barumsa kennaa mudannoo muuxannoo keessan irraati yaada keessan koomentii irratti barreessaa balballi banaadha. Akkasumas immoo sheer godhaa warri kanaan argina hiriyoonni keenya baay'een jiru waan ta'eef carraa kana akka isaan qaqqabu wanta kan akka argan akka agaanii akka itti fayyadamaniidhaa fi carraa isaanii akka jalaan cufnee sheer gochuun irraanfatiin laayikii godhaa jecha. Gara viidiyoo irratti yoo isinii deebi'u har'a madaamiin mana hin jirtu guyyaa madaamiin mana hin jirre kana maal goonaa kan jedhu akkuma isiniin jedhe goddenyaan koo na bira jirti kanaan dura rifeensi ishee haadamaa ture amma kana garuu waaqayyoof haa galatu baay'ee haala bareedaarraa geessifachuutti jirti jajjabaachaa jirti narraa barachaa jirti walumaa gala isaatti jechuudha. Kanaaf har'a madaamiin mana hin jirtu wanta yeroo nu dhowwatu yookaan yeroo madaamiin mana jirtu sana qopheessinee itti fayyadamuu hin dandeenye kan yeroo isheen mana hin jirre maaliif lafa qopheeffannee hin kaawwannu waan kanarra maaliif qopheessinee yeroo nu barbaachise immoo ittiin fayyadamnu kan jedhu walii galanii alaa galanii isheen aannan hojjedhaa jettee ani immoo kaameraa maanii ta'ee jira jechuudha. Wanti ittiin qopheessuuf kaatan maal jechuun keessan hin oolle nu waliin tura ka'umsi isaasii kun distii qullaadhaa bishaan itti naquuf bishaan itti buusaa jirti kan hojjetu ishee kan waraabu ana. Fuula ishee waraabaan jiru baay'ee waa'ee akkuma isiniin jedhe xiqqoo kaameraa sodaatti fuulduratti immoo ni dhufti. Itti aansu wanti barbaachisaa ta'e akkuma argaa jirtanii kun qurunfudiidha. Cina kanatti kan argamu suura isaati. Haga dhumaatti seeraan yoo ilaaltan baay'ee viidiyoo baay'ee salphaadha. Garuu baay'ee akkasiin fayyadu isinuu beeka. Viidiyoo kanaan duras kan akkasii hojjedhee hedduun keessan akka jaallattan gaaffii baay'ee jalatti akka naa barreessitan dubbisee ture koomentii keessanii. Akkasuma roosmeriin gogaa isaa ji'a isaatti fayyadamna yookaan fireeshaa warra jettan fireeshii isaas ta'e gogaan isaa tokkuma garaagarummaan qabu. Xiyyi diimaan kan agarsiisu kun roosmerii gogaa itti aanee kan argamu fireeshii isaa tokkuma jechuudha jarri garaagarummaan qabu. Amma kana maaltu jira roosmerii fi qurunfudii walitti makamee miksii walitti gochaa jirti jechuudha. Walitti miksii gochaa jirti amma kana maal gochuuf daakuu fi paawudarii isaatii kan barbaanne isin paawudarii isaas ta'e akkasumattis hojjedhee ture kanaan duraa jechuudha. Akkasiin mijateetti hojjetachuu dandeessu. Warri immoo maashinii kan hin qabne biyya keessallee warri jirtan baadiyyaa keessallee warri jirtan bakka ibsaan hin jirre rakkoo garaagaraatu jira waan ta'eef sun isin hin daangessu isin fedha qabaadha. Dubartii ogummaa qabdu qaba ta'a malee mooyyeetti illee tumachoo kan waqqatachuu ni danda'ama. Akkasumallee dheedhiisaa itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Nuti garuu har'a paawudarii isaa yookaan daakuusaa waan barbaanneef. Amma daakamee jira. Daakamee paawudarii ta'ee jira jechuudha. Kan itti aanu maalidha amma saayinaa qulqulluu jechuudha. As kanatti kan isheen fiddu distiitti bishaan dura naqisuun distiin istoofirra jira ho'aa jira. Bakka kana saayinaatti naquudha. Saayinaatti naqaa jirti jechuudha. Maayinni kan jenne roosmerii fi qurunfudii qofa jechuudha kan walitti daakame. Isa booda dhumarratti wanti hafee weeraa zayitii yookaan oliiv ooyilii maayinni zeetuuniidha jettan hedduun keessan na gaafattanii jirtanii warri mana madaamii keessa jirtan eeyyee isuma kuni mana madaamii keessadha. Arabiffaan zeetuun ingiliffaan oliiv ooyilii biyyi keenya Itoophiyaa keessatti immoo weeraa zayitiin beekamaa isiniin jedhee ture jechuudha. Rakkoon keessan seeraan dhaggeeffattan viidiyoo kutaa dhaggeeffattu warri isin fayyadamoo jalqabaa gaxumuratti warra dhaggeeffattanii itti fayyadamaa jirraa nu fayyadaa jira baay'ee bareeda jettan. Ammallee jabaadhaa isiniin jechuuf kaan immoo seeraan caqasa
nuti ammarra baay'isnee hojjetachuu barbaanne. Sababni isaa yeroo tokko tokko otoo barbaannu itti fayyadamuu otoo barbaannu haalli waan nuuf hin mijanneef rakkannaa jechuudha. Yeroo isheen mana jirre immoo haala kanaatiin safaa goonee qopheessinee yoo lafa kaawwanne yeroo biraa itti fayyadamnu qophaa'aa kan lafa jiru argannaa jechuudha. Zayitii kana liitirii tokkoof gimmaasha kan nuti qopheessinee jirru kuni zayituun yookaan immoo weeraa zayitii akkuma isiniin jedhe zayitii kamuu haa ta'u kan isin bira jiru itti fayyadamuu dandeessu. Isin dirqama kana ta'uu hin qabu. Kan na bira jiru kan biraa kan isin bira jiru immoo kan biraa waan ta'eef wanta mana keessan keessa jiru murteessan akkaataa walitti dabalanitti qopheessanii fi akkaataa itti fayyadamaa isaati malee waan isin bira jiru itti fayyadamuu dandeessu rakkina qabu. Amma kanarra jira jechuudha. Bishaanii abiddarra jira. Bishaan sun ho'ee jira. Saayinaan kun irra keessa kan taa'u akka ho'uuf yookaan immoo akka istiim ta'uuf jala bishaantu jira. Jala bishaantu jira. Irra keessa immoo wanta amma sada walitti daddabalamii kana irraan isinii deebi'a. Roosmerii, qurunfudii fi weeraa zayitii kanaa jechuudha. Roosmerii fi qurunfudii maashiniitti daannii jira. Maaliif akkuma isiniin jedhe daakuusaa waan barbaanneefi maaliif caalaatti faayidaa akka kennu zayitiin itti daddabaluun itti tole fakkaatan talatti ammallee itti dabalaa jirti jechuudha. Leetira tokkoo fi gimmaasha kan nuti hojjenne kun waggaa 2-3 yoo ta'e rakkoo tokko hin qabu. Zayitii waan ta'e waan tokko hin tabalaashoo hin sodaatina. Nuti immoo 2 ta'anii waan fayyadamnuufu baay'isnee hojjechuu barbaanne jechuudha. Kanaan duras akkasuma hojjennee turre qodaa isaa kaffi gochaa dhufne dura xiqqoorraa kaaneetu jechuudha. Isheen amma baay'ee itti fayyadamuusaa waan barbaaddeefu qodaa nuti qopheeffannee jirru roottoo fakkaatatu argitaniitu as bahee hudii jettanii kee hojjechuun irra amma kan walitti miiksii gochaa jirti. Jala bishaan ho'aatu jira isiniin jedheera. Istiimii ho'isuu ciisuu dandeessu. Garuu asirratti waan isinitti himiin darbuun barbaanne ho'isuu ciisuu dandeessu rakkoo hin qabu. Amma kana bishaan jalaatii danfaa jira. Irra keessa immoo wanta kanatu jira jechuudha. Dirqama walitti sochoosuu qabdu maaliif wal fakkaataa akka ta'uuf seera qabeessa miiksi gochuu qabdu. Istoofii miidiyeem irra kaawwachuu qabdu. Baay'ees akka hin qorrine baay'ees akka hin ho'ine akka nama shiroo hojjetu yookiin akka nama nyaata nyaatu takki jedhee danfuu qaba osoo hin taane ho'uu qaba jechuudha. Lappi isaadhaan amma istoofirraa bu'ee jira. Amma istoofirraa bu'ee lafa jira. Amma akka qorruu fi macarrashaa irratti wanti nuti itti dabalannee qopheeffannee ni jira. Qodaan nuti qopheessine kana qodichi ni caba burcuqqoodha. Kana keessa achaar waan jedhamu wayii tokko jira kan isaan nyaatan jechuudha. Isaan keessaa nyaatanii fixan jennaan nuti immoo miinyee kaawwannee jirra. Kanuma itti fayyadamuuf jechuudha. Kanaafuu siistem akkasitti fayyadamaa gaayisa yeroo keessan iddoo hin taane ittiin xumuriina. Muufaa kana order goonaa kana binnaa bakka akkasii deemnaa konsertii akkasii irratti argamna sargii akkasii deemna jechuun boruu keessan hin ta'u. Laga naman ceesisu wanta isin fayyadu borsii wajjiniin kan bu'ee bootti fayyadamaa. Saantifa keessan qusadhaa yeroo keessan qusadhaa wanta barumsa isinii ta'u borullee biyyatti galtaniitti fayyadamuu dandeessan si wajjiniin deemuu danda'u. Waliif qoodaa ogummaa beektan irraatii wal barsiisaa jecha. Amma kunoo dhumarratti kun immoo zayitii yookaan qibaatiidha kun qibaatii qullubbii adiiti kan dhumarra qodaa adii kana keessatti gad naqaa jirtu kun qibaatii qullubbii adiiti jechuudha. Qibaatiin qullubbii adii rifeensaa baay'ee gaarii akka ta'e viidiyoo kanaan irratti hojjedhee ture. Warri argitanitti fayyadamaa jirtanii baay'ee bareeda jechaa jirtan galatooma. Warris immoo haaraa taatanii jirtan gadi buutanii achirra laaltanii viidiyoo kanaan dura hojjedharraatii itti fayyadamuu dandeessu. Dhumarra qibaatii qullubbii adii ergatti natti walitti miiksi ta'aa jira jechuudha. Amma kan haaluma kanaan kan nuti dhiisnu asii kaasnee gara kilaasii keenya geessinee kutaa keenya keessa qucci godhachuudha. San booddee guyyaa barbaanne guyyaa nu barbaachise anas ta'e ishees ta'e asiitii fuunee irraatii calalleetu itti fayyadamne daqiiqaa 30 bifeessa irra tursinii ofirraa miicuu qofaadha. Har'aaf kanarra ga'ee jira. Yeroo itti aanu kana fuunee eessa akka goonu akkamitti akka itti fayyadamnu viidiyoo biraatiin isinii deebinee dhufna. Gammachi waan nu wajjin turtanii fi hedduu galatooma. Baay'ee isin jaallanna baay'ee isin kabajna. Viidiyoo keenya laayikii sheerii gochuu haaraa warri taatan sabskiraayib gochuun wanta irraa barattanis wanta barsiisu soo biraa qabaattan yaada keessan koomentii irratti nu barreessaa isiniin jechuun kabajaan isin gaafanna. Lafa jirtanitti
baay'ee ho'aas miti qorraas miti jidduu galeessa jechuudha. Jidduu galeessa amma kana bakka kana xiqqoo tursinee labbi jedhee yeroo qorru qadaadnee jechuudha. Labbi jedhee yeroo qorru kaasneetu yoo baachuullee dadhabde walii qabne gara kilaasii keenya kaawwannee booda yeroo itti fayyadamu barbaannu itti fayyadamna. Yeroo madaamii dhuftu nagaa fakkaannee akka adurree hattee waan nyaannee afaan xaragannee teenya hagammaatti waan nu jirtu taniif galata.